raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Imaammanni barnootaa fi afaanii meeshaa cunqursaa ta'e dhaabbachuu qaba. Jaalatamtoota, dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa haqaa fi hanqii ashamaa akkam jirtu. Haqa Oromoon afaansaa guddifachuuf qabu akkasumas duudhaa fi afaan ilmaansaa dhaalchisuuf hojjetu danquun dhaabbachuu qaba. Qophii keenya har'aa keessatti daba mootummaan Itoophiyaa imaammata barnootaa haqa qabeessa hin taanetti dhimma ba'uun daba afaan Oromoo fi Oromummaa irratti hojjechaa jiru irratti qophii qindeeffannee dhiyaanne qabna. Nu faana bu'aa, nu hordofaa. Itoophiyaan amma jirtu tun dhuma jaarraa 19ffaa keessa impaayera taatee warra Habashaaf akka tolutti akka ijaaramte namoonni hubata. Handhuura ishii kaabarraa gara Oromiyaatti jijjiirrattee wayita ijaaramte sanaa sirnichi aadaa, afaan, duudhaa fi eenyummaa sabaa fi sablammoota impaayeratti mattayaan qabaachaa turan hunda gara eenyummaa haaraa Itoophiyummaa yookaan afaan Amaaraatiin Itoophiyaawwinnat jedhamutti jijjiire. Eenyummaan irraa keessaas Itoophiyaa fi Itoophiyummaa hunda hammatu fakkaatullee keessosaa yoo ilaalamu saboota hunda walitti baqsanii eenyummaa isaanii dhabamsiisuudhaan gara ummata afaan Amaaraa dubbatutti jijjiiruu, aadaa sabtokkee Habashummaa qofa fudhachiisuu, jaarmiyaalee saboonni qaban mancaasuun kan warra Habashaatiin bakka buusuu fi kan kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffate. Tooftaan qorqalbii sabootaa ittiin cabsanii of wallaalchisuun eenyummaa haaraa ittiin fudhachiisan danuudha. Maqaa magaalaawwanii fi kutaawwan bulchiinsaa irratti xiyyeeffachuun qubsuma haaraa afaan Oromoo lagatu tolchuu, misooma jechuudhaan qubsuma haaraa babal'isuu fi imaammata barnootaa afaan Amaaraa irratti xiyyeeffate qofaan seenaa, aadaa, safuu, qorqalbii fi qooqawwan sabootaa dhorkuun hojiirra oolchuun qaama tooftichaa turan. Egaa sagantaa har'aatiin imaammata barnootaa mootummaan bilxiginnaa fi harcaatonni sirna nafxanyaa dhimma itti ba'uudhaan afaan Oromoo fi Oromummaa cabsuuf hojjechaa jiran irratti xiyyeeffannee saaxiluu yaalla. Ammas nu faana bu'aa. Waqtiin kun birraa yeroo itti manneen barnootaa barattoota boqonnaa irra turan itti simachuuf qophii xumuranii eegan yoo ta'u, barattoonni manneen barnootaa isaaniitti deebi'uuf wayita hawwiidhaan eeggatanii. Mootummaan Itoophiyaa ammoo imaammata barnootaa haaraa hojiirra oolchuuf jecha yeroo itti imaammata isaa barsiisota fudhachiisuuf leenjiidhaan muddaa jirudha. Haaluma kanaan imaammanni barnootaa duraanii sadarkaa haqamuutiin imaammanni barnootaa haaraan sirna Habashaa irratti xiyyeeffate kan afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa jalqabsiisuu hojiirra ooluuf jira.
Innis qabiyyeewwan eenyummaa, aadaa fi duudhaa sabootaa ibsaa turan hunda keessaa haquun kan Itoophiyaa fi Habashaa yookiin sirna nafxanyaa faarsu qofaan bakka buufameera. Dhimma kana fiixan baasuuf immoo barsiisotaaf leenjiin kennamaa jira. Odeessaaleen qabatamoon barsiisota afaan Oromoo manneen barnootaa Finfinnee keessa jiranirraa arganne akka agarsiisanitti barsiisonni Oromoo hundinuu imaammata kana mormuudhaan leenjicha lagataniiru. Odeeffannoon ba'aa jiru akka agarsiisuttis silabasii barnoota naannoo hundaatu kan qopheesse ministeera barnootaa yookiin federaalaa yoo ta'u, biiroon barnootaa Oromiyaa fi naannoleen biroos afaan Amaararraa gara afaan naannoo isaanitti hiikuudhaan akka itti fayyadaman ta'eera. Akkaataa heera biyyattiin garuu adeemsi kun seer dhabeessa. Silabasii barnoota naannolee qopheessuu irratti ministeerri barnootaa federaalaa aangoon qabu. Silaa naannoleetu qooqa adeemsa baruu fi barsiisuu ittiin gaggeeffamutti fayyadamuun aadaa, seenaa fi afaan uummata isaanii bu'uureffatanii qopheessu. Silabasii jechuun qabiyyeen kitaaba barataa tokko maal hammachuu akka qabu kan murteessu akka ta'e ni beekama. Qabiyyee ijoolleen Oromoo barachuu qaban irratti seera cabsee aangoo murteessummaa kan dhuunfate ministeera barnootaa paartii Gimboot Sabaattii durii yookiin Izeemaa har'aa Biraanuu Naggaa kan seenaa isaatiin Oromoof jaalala hin qabneen hoogganamu ta'ee argama. Ministeerri barnootaa fedhii Biraanuu Naggaa qofa hojiirra oolchaa jira jechuu akka hin taanes immoo beekamuu qaba. Afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa eegaluuf qabiyyeen kitaaba barataa Oromummaa akka lagatu gochuun ejjennoo pirezidaantii paartii Bilxiginnaa ejjennoo Abiy Ahimad akka ta'e haasaasaa kanaan duraatirraa sirritti ifatti mul'ata. Afaan adda addaa dubbachaa aadaa garaagaraa fi eenyummaa garaagaraa qabaannee biyya waloo tokko ijaaruu hin dandeenyu. Kanaafuu manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa 5ffaarraa otoo hin taane kutaa 1ffaarraa eegalee barsiisuu qaba jedhee ture Abiy Ahimad. በኦሮሚያ ክልል የአማርኛ ትምህርት መጀመር አለበት። ቋንቋ ብቻው የሚፈስ አይደለም። ወግ አለበት፣ ተረት አለበት፣ ባህል አለበት፣ ትውፊት አለበት፣ ታሪክ አለበት። እዛ ውስጥ አንዱ ያንዱን እያወቀ እየተማረ ሲሄድ ይበልጥ ይወራረሳል። ኦሮሚያ ክልል ከአምስተኛ ክፍል ያለውን ወደ አንደኛ ክፍል አድርጎ ማስተማር ፍጥነት ካልወሰነ በስተቀር እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገር የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው ጉዳይ ነው የሚሆነው። Ijaarsa biyyaatiif afaan tokko, aadaa tokkoo fi eenyummaa tokko qofa qabaachuutu furtuudha jedhee amana Abiy Ahimad. Paartiin isaa Bilxiginnaanis ejjennoodhuma kana qaba. Addatti immoo afaan Amaaraa tokkummaa Itoophiyaatiif dawaadha jedhee amana. Haasawa taasisee ture kan biraatinis ijoollee waggaa 10 gadi irratti xiyyeeffannee yoo hojjenne malee biyyattii tokko taasisuu hin dandeenyu jechuudhaan yaada kana cimsee dubbachuun isaanii yaadatama. Imaammanni barnootaa amma hojiirra ooluuf jiru kunis yaada tokkummaa Itoophiyaa fi afaan Amaaraa irratti xiyyeeffate jabeessuufi. Kana gochuuf ammoo barattoota umuriin waggaa 10 gadi ta'an irratti hojjetamuu akka qabu ajaja dabarsuunsaa yaaduma kana dhugoomsa. Tokkummaa Itoophiyaatiif afaan Amaaraa dawaadha jedhee namichi yaadu kun tokkummaa Oromoo fi afaan Oromoo xiqqeessuuf jedhee afaan Baalee, afaan Gujii fi kan kana fakkaatan jechuun miidiyaa irratti dubbachuunsaa kan nama ajaa'ibe ture. Namni qabsoo Oromoon gatii itti kaffalerra ejjetee aangootti ol ba'e fakkeessafillee kana jechuun silaan malle. Dhugaan dubbii kanarraa addaatee mul'atu tokko garuu jira. Hooggantoonni impaayiratti dhufaa dabraan Itoophiyaa isaanii tokkoomsuuf jecha Oromoo qooduu irratti hojjechaa turuu fi ammallee sanumarratti argamuu isaaniiti. Itoophiyaan haqa Oromoo arguun barbaanne ammaan achi jiraachuu akka hin dandeenye heerri fi seerri ittiin biyya bulchaa jirra jedhanillee akka isaaniif hin eeyyamne osuma beekanii dagachuu isaaniiti. Namni haqa uummata guddaa kanaa awwaalee tokkummaa kijibaa ijaaruuf hin dhama'u. Sirna federaalawaa dhabamsiisanii Itoophiyaa dullattii eenyummaa fi afaan sabootaa balleessitee afaan Amaaraa qofa dagaaksitu ijaaruun kaayyoo warra amma aangorra jiruuti. Akeeka badii kana galmaan ga'uuf tooftaawwan itti dhimma ba'an keessaa imaammanni barnootaa bakka qalbii isaanii irratti itite ta'uun amma sirritti ifa ba'ee jira. Haalli adeemsa imaammata barnootaa haaraan kun wanta paartilee siyaasaa kan akka Izeemaa, Abinii fi Bilxiginnaa irratti cichanii ejjennoo isaanii mul'isan turan. Kan afaan Amaaraa qooqa federaalaa ta'uu irra darbee afaan biyyaalessaa ta'a jedhanii ibsaa turan san nu yaadachiisa. Afaan tokko afaan biyyaalessaa ta'e jechuun akka mallattoolee eenyummaa keessa isaa tokkootti fudhatame namni Itoophiyaa kamuu barachuuf dirqamaa jechuudha. Afaan Amaaraa Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti kutaa 1ffaarraa eegaluunis deemsuma afaan Amaaraa mallattoo eenyummaa nama hundaa taasisuu akka ta'e sirritti hubachuu feesisa. Akkuma afaan Amaaraa tokkummaa biyyaalessaa cimsa jedhame afaan Amaaraa qofa filamee afaan biyyaalessaa kunis eenyummaa Itoophiyaa tokkicha ijaara jedhameet abjootama. Kun kan nuuf mirkaneessu bu'uurri ijaarsa Itoophiyaa sabootaa fi eenyummaawwan Habashaatiin alataan hunda balleessuu irratti kan hundaa'u ta'uu isaati.
Imaammanni barnootaa armaan dura Oromiyaa keessa ture maal fakkaata wanti jedhu qabxii irra dhaabbatamee dabni ammaa kun itti madaalamu ta'uu qaba. Kufaatii darguu booda caaseffamni sirna federaalawaa diriiruu hordofee Oromiyaan kan daangeffamte yoo ta'u, manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranis afaan Oromootiin barnoota kutaa tokkoffaa kennuu eegaluun ni beekama. Manneen barnootaa mootummaa hunda keessatti ta'us magaalota gurguddoo fi bakka jiraattonni afaan Amaaraa dubbatan baay'atanitti garuu afaan Amaaraatiinis barsiisuun hin dhaabbanne. Haalli kun har'as akkasumatti jira. Gama biraatiin manneen barnoota dhuunfaa Oromiyaa keessa jiran akka itti barsiisaa jiran kan ifan taane ture. Bakka tokko tokkotti ammoo imaammata barnootaa naannichi hin beekne kan bakka biraarraa fudhatameen barsiisaa kan turan yoo ta'u, manneen barnootaa kunniin hundi dhiyeenya kana barnoota sadarkaa tokkoffaa afaan Oromoo akka barumsa tokkootti fi imaammata barnootaa Oromiyaa qofaan akka kennan murtaa'e jedhamee ibsamaa ture. Kana duras yeroo dheeraadhaaf manneen barnoota dhuunfaa afaan Oromoo fi imaammata barnoota Oromiyaa diduudhaan imaammata bulchiinsa magaalaa Finfinnee hordofanii hayyama hojiis Finfinnee irraa baafachuun barnoota sadarkaa tokkoffaa kennaa turan. Haalli kun manneen barnootaa afaan Amaaraa qofaan barumsa kennan baay'ataa fi afaan Oromoo quucarsaa akka deemu godheera. Manneen barnoota dhuunfaa imaammata barnoota Oromiyaa hordofuu dhiisuun isaanii guddina afaan Oromoo irratti dhiibbaa uumeera. Barnoonni qulqullina qabu kan kennamu afaan Oromoo fi imaammata Oromiyaatiin akka hin taane garuu imaammanni magaalaa Finfinnee fi afaan gaggeeffamu gaarii akka ta'etti dhaamsaa fi ilaalcha gadhees calaqqisiiseera. Haalli kun saboota Oromiyaa keessa jiran maddiitti dhalattoonni Oromooyyuu ijoollee isaanii gara manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisaniitti akka hin geessine dhiibbaa uumeera. Ammas haalli kun tarkaanfii barbaachisuun otoo sirreeffamin dabni biraa afaan Oromoo fi Oromummaa irratti hanqaaqamee jechuudha. Ijoolleen kamuu barachuu kan qabdu afaan ofiitini. Kunis afaan abbaa fi haadha isaanii ta'e kan afaan ittiin hiikkataniin ta'uun ifa. Haalli impaayirri itti ijaaramee fi har'allee dimokiraatawus federaalawus dideetoo ittiin deemaa jiru garuu takkaa'uu ijoolleen Oromoo magaalota Oromiyaa keessatti dhalattee afaan abbaa fi haadha ishiitiin afaan akka hin hiikkanne kan tolchu yookaan ammoo sababa qulqullina barnootaa fi ilaalcha badaatiin maatiin manneen barnoota afaan Amaaraa filachuuf akka dirqaman kan taasisu ta'ee argama. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa gara manneen barnootaa dhuunfaa afaan Amaaraa qofaan Oromiyaa keessatti barsiisaa jiranitti fiigutu heddummataa jira. Heerri biyyattii waa'ee afaanii, aadaa fi eenyummaa maal jedha? Seeronni idil-addunyaa biyyattiin raggaasiste hoo kanarratti maal jedhu kan jedhu haa ilaallu. Heerri biyyattii kan bara 1995 bahee hojiirra jiru keewwata 5 jalatti afaanonni biyyattii hundi walqixxummaadhaan beekamtii mootummaa akka qaban tumeera. Walqixxummaan kun gama imaammata barnootaatiin yoon kabajamne karaa kamiin kabajamuu danda'a kan jedhu gaaffii ijoodha. Afaan tokko kaan irratti fe'uun afaan kan biraa ammoo quucarsuun mirga walqixxummaa heerichi keeyyata 25 jalatti kaa'e faallessuurrayyuu darbee seerota idil-addunyaa biyyattiin fudhattes kan cabsudha. Haaluma wal fakkaatuun heerri kun aangoo mootummaa federaalaaf qoodame tarreessuudhaan keewwata 51 muraasa 3 jalatti yoo ibsu mootummaa federaalaa ministeera barnootaa dabalatee jechuudha. Barnoota ilaalchisee madaala bu'uuraa biyyaalessaa kaa'uurra darbee afaan lammiin tokko ittiin baratu murteessuu akka hin dandeenyedha. Naannoleen ammoo madaala biyyaalessaa kaa'ame keessatti imaammata barnoota fi leenjii baafachuu akka danda'an keewwata 52 muraa 2 kan aangoo naannolee tarreessu keessatti tumamee jira. Aangoon ifatti federaalaaf hin kennamnes kan naannoleen itti fayyadamuu qaban ta'uun ni beekama. Hundaa olitti immoo barnoonni dhiibbaawwan akka siyaasaa, amantii fi aadaa irraa haala bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu heera Itoophiyaa keewwata 90 jalatti tumameera. Mirgoonni afaan, aadaa fi eenyummaadhaan wal qabatan kamuu mirga walqixxummaa fi loogirraa bilisa ta'uu kan hammatan yoo ta'u, waadaa addunyaalessaa mirgoota siiviilii, siyaasaa fi aadaa Itoophiyaan raggaasiste keessattillee hammatamaniiru. Yakki imaammata barnootaa, imaammata afaanii fi kan kana fakkaatan fa'aa wal qabatee Oromoo irratti raawwatamu hundi kan mirkaneessu rakkoon Oromoo impaayera Itoophiyaa bu'uurri isaa bade kan qajeelus meelus dide kana agarsiisa. Rakkoon impaayera Itoophiyaa sabqeentee ijaaruu mudates irra guddaan Oromoon eenyummaa isaatti deebi'ee mirga isaaf falmachuudha. Oromoon kan cabe sirni isaa gadaan dhabamsiifamee sirni alagaa waan irratti ijaarameefi. Sirna keessa immoo heera, seera, safuu, aadaa, duudhaa fi malbulcha namtokkee fi hawaasatu jira. Sirna dhabnaan hunda dhabe. Sirni yookiin bu'uurri biyyi kun irratti ijaaramte kan saboota baqsanii eenyummaa qeentee afaan Amaaraa bu'uura godhate tokko ijaaruuti. Kanaaf ragaan salphaan biyya qomoowwan 80 ol keessatti argamanii fi kanneen keessaas afaan Oromoo tokkoffaa ta'e keessatti mootummaa federaalaa loogiin afaan Amaaraa qofa dubbachuudha. Kana malees magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinneen afaan Amaaraa qofaan hojii uummataa fi tajaajiloota garaagaraa kenniti. Afaan Oromoo ammoo ni lagatti. Manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisuuf hundeeffaman keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa jalqabsiisuuf barsiisota dirqiin leenjisaa jirti.
Bara haarawaa Habashootaa 2015 kanarraa eegalee barattoonni Oromoo Finfinnee keessatti afaan Oromootiin baratu jedhaman hundi kutaa tokkoffaarraa kaasanii afaan Amaaraa akka barataniif imaammanni barnootaa qophaa'ee odoo barsiisonnii fi maatiin mormaa jiranii hojiirra oolchuuf jiru. Haala argama giddugala biyyattiirraa eenyummaadhaan, diinagdeedhaan, hawaasummaadhaanii fi siyaasaan miidhaan Oromoorra ga'u kan saboota biroorra daran olaanaa ta'uun ni hubatama. Hawaasummaa keessaa ammoo imaammanni barnootaa uummata tokko tolchuufis balleechuufis ijoodha. Haalli argama uummata Oromoo fi Oromiyaa kun immoo cunqursaa hamaa dhalchee Oromoonis haqasaa deebifachuuf qabsoo hadhaatti akka seenuuf dirqama tolcheera. Qabsoo Oromoon haqasaaf godhu kana hadhaa dheeraa fi waxxataa kan taasise argama yookiin qubsuma Oromiyaan impaayiricha keessatti qabdu kanaadha. Walumaa galatti namni biyyattii hoogganu Oromoo ta'es ta'uu baates, afaan Oromoo dubbates dubbachuu baates, sirna Oromoon keessatti bilisummaa qabaatee hireessaa ofumaan murteeffatee ofiin of bulchu ijaarutu rakkoo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru bifa fuulla'aatiin furuu danda'a. Oromoo sirna impaayirri Itoophiyaa irratti ijaaree jiru cabsee sirna isaa jalaa cabe qajeelfatee birmadummaa gonfachuun sirna haqni fi walqixxummaa isaa keessatti dhugoome ijaarrachuu qaba. Eenyummaa isaa irratti, afaan Oromoo irratti, afaan ijoolleen isaa ittiin barattu irratti fi maayii irratti biyya isaa Oromiyaa irratti alagaan Oromoof murteessuun dhaabatee Oromoon mirga isaa deebifachuun hiree isaa ofumaa murteeffachuu danda'u qaba. Qabsoon Oromoos deemsi fi galmisaa kanuma. Imaammanni barnootaa haala baroota dhiyoo keessattuu bara 1991 booda dhagaamee hin beekneen meeshaa siyaasaa Itoophiyaa cunqursituu saboonni hundi baqanii afaan Amaaraa ittiin dubbatan taasisuu ta'ee jira. Walqixxummaan akka hin dhugoomne, tokkummaan garaagarummaaf beekamtii kennuu fi kabaju akka hin uumamne, akkasumas haqni uummattoonni afaan, aadaa fi eenyummaa isaanii deebifachuuf qaban akka dabu kan godhu ta'uurra darbee duguuggas sanyii dhawaatan saboota irratti raawwatamaa jira. Oromoon haqa isaa dabeeffachuufis ta'ee kan harkaa qabu tikfachuuf sirna isaa deebifachuu qaba. Sababni isaatis sirnatu imaammata baafatee hojiitti hiikuu danda'a. Yoo sirnaan deebifanne imaammata bade tokko jijjiirtus kan irra badaa ta'een sitti gadi ba'u. Xiyyeeffannoo sirna Oromoo dhiibuu kan handhuura Oromiyaarra jiru irratti ta'uu akka qabu nu akeeka jechaa qophii keenya har'aa goolabna. Urjii Waariyootu qopheesse. Gulaalaan Abdii Waaqayyooti. Isin biraan ga'uun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.